Ini wanti isinii galuu qabu abbaa manaa namaallee namarraa hin fudhannee tidaarii namaallee hin diigne abbaatu jaallatee itti galee sababii kanaafi adanjaa godhattanii olii gadi oofaa jirtanii asuma irratti dhaabbadhaan isiniin jechuu barbaada. Isin gaa ani dheengadda gaafa mana Habiibaatti dubbatadhee bee haqa kiyyallee ammallee hin arganne inshaallah haqi kiyya immoo hin ba'a. Aggisii dubbatachuu wallaalee miti yookiin haqa dhabee miti kan sooshaal miidiyaa irraa badee yookiin laayivii seenuu dhiisee haalan naa mijachuu didee haalan keessa jirutu naa mijachuu didee bakka haalli tokko akka laayivii hin seennes akkan viidiyoo illee waraabee hin gadhiifanne wanta na godhetu jiraafini callise maleeni haqa dhabee yookiin immoo haqa kiyya naaf bee naa miti kan hin callise ammallee ganaadha haqa kiyya wanti naaf bee hin jiru. Ani warra na arrabsuu fedheen xiqqoo ishee ammayyuu seene malee seenullee hin barbaanne. Warra na arrabsitanii natti hin ergatinaa. Warra na arrabsitan asuma irratti narraa dhaabbadha. Wantan taazabee ustaazota sooshaal miidiyaa kanarraa fi sheer godhaa dura. Hundi keessaniyyuu jechuudha. Ustaazota sooshaal miidiyaa kanarraa fi sheekota sooshaal miidiyaa kanarraan taazabean. Dheengadda gaafan dubbadhu namni viidiyoo sana hin dhaggeeffanne hin jiru. Nama dhiyoo amantii Musliimaa, amantii Ortodoksii irraa gara amantii kanaatti dhufedha. Nama waa'ee amantii kanaa waan tokko hin beeknedha. Waa'ee nikaa wanta jedhamullee nama waan tokko hin beeknedha jedheen dubbachaa ture. Garuu gaafa guyyaa afur moo guyyaa sadii iddii gaafa miidiyaa sanarratti dubbadhee sagaleen kiyya badee achi buutee koofas buuteen koo dhibame. Namni mucaan kun akkam taate mucaan kun sooshaal miidiyaa irratti miidhameen jira. Nama waa'ee amantaa kanaa hin beeku. Nama reefuu amantaa kiristaanaa irraa gara amantaa musliimaatti dhufedha. Jettee dubbatachaa jirti. Dhibeen ishee maali? Rakkinni ishee maali? Dhannee keessaan gaafanna namni jedhee narraa dubbatee hin jiru. Garuu immoo gandummaadhaa rakkoo tokko hin qabu. Ani Wallaggaadha. Ijoolleen Wallaggaa immoo yeroo baay'ee biyya kanarrattis baatee feemasiimti baay'een illee hin jiru. Wallaggaanii yeroo baay'ee. So kanaafuu rakkoo tokko hin qabu. Akka gandummaatti deemtu aynoo nan beeka inni feemasiidha. Aca barbaruu danda'a. Dhugaa namaa dhossuu danda'a. Dhugaa kiyya aca barbaree dhossuu danda'a. Gatiin feemasii ta'eefis akka ijoolleettanittis akka biyyummaatti sodaachuu dandeessu. Ani immoo reefuudha kan sooshaal miidiyaa irratti ba'ee akka kanatti ba'ee hin beeku. Yoo fayyadame akkasuma akka nama tokkotti viidiyoo mazimbiloo hojjedha malee akka kanatti beekamee hojjedhee hin beeku. Sababii kanaafi sheekonni miidiyaa kanarra jirtanis ustaazonni miidiyaa kanarra jirtanis baay'een isin taazzabe. Silaa kun gandummaa hin ilaallatu yookiin ol beekumsa hin ilaallatu yookiin zarummaa hin ilaallatu ture. Karaa dhugaarra deemtu ituu ta'ee waan dhugaa tokko dubbattu ituu ta'e karaa amantiirra deemtu ituu ta'e garuu akkuma kaleessa dheengadda sagalee dubartii affantanii dhugaa dubartii dhossitanii dhugaa dubartii irra teessanii bartanittutu ammas kan kiyyaa akkas gootan. Rakkoo tokko hin qabu. Dhugaa kiyyallee naaf ba'a. Dhugaa kiyyas illee nan mul'ifadha. Homaa miti. Garuu baay'ee natti dhagahame. Anituu bakka jira namoonni sooshaal miidiyaa kanarraa ustaazii gaariidha. Ustaazii akkasii sheek akkasiidha jedhee isin kabaju isin hin jaalladhu ta'e irraa hin dubbadhu. Garuu gatiin isin jaalladhu isin kabajuuf isin irraa dubbachaa jira. Rakkoo tokko hin qabu. Homaa miti. Dhugaan hin qallatti malee hin cittu. Namni jaallatee miti kan inni sooshaal miidiyaa irratti ba'u. Anis jaalladheetii miti kan inni sooshaal miidiyaa irratti ba'e. Gaafa naagamee gaafa dadhabee jedhu abbaa gara lubbuu kootiitti illee deeme. Rabbiin immoo lakkii ati kanaan hin duutu ganaa dhaqanii keenaan jedhee na hambisee gara kanaatti dhufe malee jaalladheetii miti. Silaa namni jajjabeeffamuu qabu waan ture. Maaliif nama reefuu gara amantii kiristaanaa irraa gara amantii kanaatti dhufedha. Maali rakkinni kee? Maaltu amma kana akkati sooshaal miidiyaa irratti baatu si godhee jedhee namni gaafatamuu ture. Ana garuu hundumtuu dhugaa kiyya dhossuudhaafi dhugaa kiyya irra taa'uudhaafi dhugaa kiyya sagalee kiyya dhossuudhaafitu yaale malee namni dhugaa kiyya mul'isuudhaafi viidiyoo tokkollee naaf dalagee hin jiru. Viidiyoo tokko dalagee narraa dubbatee hin jiru. Hundumtuu akka wanta jaarsa namaa fudhadhee akka wanta humnaan na jaalladhu jedhee akka wanta jira miti bultii namaa diigeettitu na fudhattanii na arrabsuutti gadi teessan.
dhugaan jirtu garuu sana miti. Isiniif hin galle malee. Innaa kana koppiliinkii godhaa. Dhugaan jirtu sana miti isiniif hin galle malee. Dhugaan immoo yoomiyyuu taanaa hin qallatti malee hin jettu. Dhugaan kiyya hin baadheen abdii qaba inshaallah. Asala yoo jiraattan lakkoofsa tokko barreeffadhaa isiniin galchaa. Ustaazonni sooshaal miidiyaa kanarra jirtan. Sheer godhaa hundi keessan iyyuu. Ustaazota sheekotatti sheer godhaa. Sheer godhaa hundi keessan. Lakkoofsa tokko barreeffadhaa. Dhugaan hin qallatti malee hin jettu. Inshaallah guyyaan itti ba'ummoo hin dhufa. Sababii kanaaf warri hin beekne ituma wanta isaa hin beekne ituma wanta isaa hin hubatin immoo jirtan kan tokko kana afaan keessan namatti bantan sobduu jettanii. Ana itu nan sobe jedheenis jirratti dubbatadhe moo sobadha jedheen dubbatadhe kan isin sobduu jettan. Ani waan hin sobee hin qabu. Jechuudha. Amma kan Mubaarik kun nama feemesii ta'eef malee ajandaa ta'e malee ajandaan ta'u ture kan Mubaarik kun. Maaliif namni hundinuu inni kaan ijaazaa waan arge buufataa inni kaan waadanuutu jira jechuudha. Waadanuutu jira siigalee. Kanaaf rabbi keeriyaa godhuu rabbi nagaa si buusun jedhaan asumattan goola bakka babal'isuun barbaadu. Maaliif sis Mubaarikittis bu'uu waan hin barbaanneefi. Waan ana qaama si arrabsu keessaa miti garuu qaama Mubaarikis si soo faarsuu ta'e malee wanta arrabsuuf hin jiru gama kiyyaanii dogoggorri hin jiru namni wal dhabee immoo wali mataa furmaata barbaaddataa jechuudha sana booddee furmaata inni argate immoo hin callisan jedha akkasii awwalee haasofsiise baqqaan kanuman jedha gama kiyyaan amma kana eenyu miti jechuu barbaadeetti awwalee na dubbatu. Ani nambu yeroo biraa walitti deebina thank you galatoom kanuma jechuudha. Eshi tokko nagaan oola. Mareema. Dubbadhu okay Imraan dubbadhu kai. Eshi ani Mareema wanti sin jechuu barbaade nagama miti. Angidduu keessa lamaaniin galu haqqii jiru. Yeroo tokko Imraan yeroo tokko Mareema anqobaatti waan si dhaammadhee deemuu barbaadu jira waan ta'eef yaada koo daqiiqaa tokkoon dubbadhannaa Imraan dubbatee ka'e nama ol nutti hin guurini Imraan dubbatee ka'u anis dubbadheen deemaa sana booda galfadhu nama. Dheengadda dubbattanii fixattanii turtanii nama 50 irratti gidduu keessan hin gallu amma kan isin jedhe sheekotan taazabee jette waa'ee sheekotaatiif an ol galean. Sheekota waan taazabduuf hin qabdu Isliminaa ta'e lubbuu kee jettee amatte malee sheekotaatti miti. Sheekonni qulfii jannataa yookiin ka jahannamaa siin kennanu innaa haqqii kan koo jedhaa turte haqqii kan koo beekaatii na jalaa dhuskitaniitu beektanu jettaa dheengadda nama 50 irratti haa ta'u anoo gatiin isa jaalladhu akka inni natti deebi'uufan akkas jedhe malee waa tokko narraan fuuni jettee amma deebite haqqii maalii gaafataarta. Nu wal dhiisne tokkoffaa wanta ati beekuu qabdu nu wal dhiisnees miti kan sooshaal miidiyaa irratti beektu wajjin jirra. Karaa kana karaa waa'ee haqaa irratti karaa waa'ee namiidhee irratti hin dubbadhe maleeni wal dhiisne yookiin akka inni natti deebi'uu fi ollollee hin jenneani. Sadaffaan immoo nama reefu nama kuma amma kana irratti ba'ee takkaa nama himadhees hin beeku majamariyaa haqanii kootii wanta nama sodaachisu wayii qaba sii galee. Sababii kanaaf inni haca barbaruu beeku inni afaan hoo'uu beeku haqa namaa dhoksuu danda'a. Inni beekamtiis nama caalaa qabu. Garuu dhugaan bakka jirtu jirti sii galee ani asichi agoola bamu tokkoffaan haalleen bakka hin taa'ee laayivii sana seenee dubbatachaa rollee naaf mijatee hin jiru. Bakka hin jiru sun sababaa naaf mijatee hin jirre bakka haasaan kun asuma irratti agoola bamu jedhee ijoolleen dubartii yoo aartee waa baay'ee haasofti jedheen haasaa sana goolabe malee wantichi sobaa akkana gatiin jaalladhee fi akkasidha akkasii hin jenneen sii galee kana beekuu qabda asirratti. Waa'ee ustaazotaa yoo ta'e immoo ani nama miidhamedha jedhee dubbatachaan jira darbee immoo achirratti gaafa halaalaa walitti dhuftan moo haraamaa walitti dhuftan gaafa jedhan lakkii halaaladha nikaa walirraa qabne jenne hani waa'ee nikaa kanaallee waan hin beekuu hin qabu gaafa ishee waraqaa nikaa qabdu naan jette waa'ee nikaa kanaallee waan hin beekuu hin qabu hin jedhe
Waa'ee nikaa kanaa waan hin beeku hin qabu, waa'ee amantii musliimaa waan hin beeku hin qabu jedhe eegisii namni tokko keessaan illee dhufee namni ustaaziidha sooshaal miidiyaa kanarraa nama meeqaaf dubbataa oolu, nama meeqarraatu dhugaa namaa baasaa oolu, nama meeqa jajjabeessaa oolu jedhanii maali mucaanana maaltu sitti badee maal si godhe namni kun maal si miidhe namni kun jedhanii dhufanii na gaafataniiru hin jedhe malee waan biraa miti kanumaan isaan komadhe ansii galee silaa namni jajjabeessamuu qabu anaa maaliif fayyaamti isaa namni bakka amantii bura irraa gara amantii musliimaatti dhufee jajjabeessamuu qaba amantii kanatti jabaadhu jedhee intinaa ta'uu qaba sii galamti yaadaanis yoo ta'e gorsaanis yoo ta'e jechuudha. Kan dubbadhe malee waan biraa na godhanii miti. Wayi dammoo isaanii fedhee musliima ta'e miti yan. Sii galuu qabu. Rabbi si ajabeessu amantii kee irratti jechuun gaadhaa wallaahi Mariyaam namni si taazaba haqqii hin jedhin. Dheengadda kun illee nama 3,000 dheengadda nama 50 irratti lakkii haqqii wayii hin jirti. Maal taazaba? Namni maal taazaba Imraan? Maal taazabamti intalli kun dhugaa dubbata taa'irti maal taazabamti? Nama miidhamee jiru tokko irratti inni ati dhufte ilaa Mareema waasitti moo? Hundi kuni jarri kun warra mubeedhaa quuqaman mubeen obboleessa koo haadhoo koo dhiiga kooti na dhaggeeffadhu. Hunda jaraa caalaa anatu isaa quuqama anatu isaa miidhama utuu mubeen waan tokko ta'ee anatu lubbuu koo jara hunda dabarsee kenna garuu jaalala fakkeessaa soba zim jedhanii mubeen hiriyaa kooti gwaaddanyaa kooti na beeku akka jedhuudha kan waan tokko mubeedhaa hin goone kan ituuma mucaa mubee yookiin si ta'ee haadhabanaa isii sana ta'ee mataan isin dhukkubee bakka mubeen hin jirretti kiniinii mataa warra hin binneeftuyyuu miidhama keerra dhaabatee bakka mana akkanatti dhiisi miidhama keerra dhaabatee mubeen moo nama jaallatan fakkaatanii muudii qabatu malee siifis mubeedhaafis toluufi miti. Ammaal sitti muu barbaadeetan obboleettii koo. Ela duraan dursee ati nama gaarii ta'uu kee, nama qulqulluu ta'uu kee, nama bareedduu ta'uu kee utuu siin hin haasa'in haasaa taasofturra, haasaati mana Firaa'olitti taasofterra, haasaati mana Abiibaatti taasofterra, viidiyoo si jala jiranurra waa hunda qoradhee nama nagaa nama qulqulluu ta'uu kee bareera. Ati nama gaariidha. Garuu waan tokko jira. Waan ummataa hin galle tokko jira. Ati duraanii seenaan kee jireenyi kee waggaa 2 dura nama karaan dhugaan jireenyi Yesuus ta'uu baree amanee jiraattu turte. Tokko. Inni lammaffaa haati kee amma har'aatti gooftummaa Yesuus nama lallabaa jirtu ta'uusii qoradhee baree bira ga'eera. Ela Mareemaa obboleettii koo an obboleessa mubee dhiiga mubee haadhaaf abbaadhaan tokko an dhugaa tokkon sitti akka nama dhiifama waan kana siin jechuudha sitti sin dhaga'amin akka nama ammi ajina mubee ammina mubeetiifis miti kan kun si mudate akka nama Awwalee eenyu buuseen? Eenyu buuse awwalee? Eenyu buuseeni? Awwalee eenyu buuse? Nama dhugaa sa'u namni hin jaallatu. Nama dhugaa sa'u namni hin jaallatu. Nama haqa namaa dabsu, nama aca barbaru, nama sagalee namaa ukkaamsu malee nama dhugaa sa'u takka namni jaallate hin beeku. Awwalee ergadhu si galchaati. Warri moodiitarrii kanaan dura sinirra jiru hin buusinaa ishee. Hin buusinaani warri moodiitarrii sinirra jiru. Awwalee ergadhu. Awwalee ergadhu. Wassalam.